ilma hiyyeessaa fiixee addunyaatti ol ba'ee mul'ate. Isa badhaasa addunyaan kun guutuu hawwitu badhaasa looreetii nagaa addunyaa fudhate. Maatii jireenya harkarraa gara afaanii dhiibaa jiraatu keessaa dhalachuun isaa biyyasaa fi ardii bira darbee akka beekamu sandaangeessine. Ilma hiyyeessaa jedhamuun isaas afaanuma namaa keessatti hafeera. Mammaaksi boquu hiyyeessaa gadi qabu kan hiyyeessaaf jireenyi fixeessa jiru faallessuudhaan seenaas hojjeteera. Abbaan isaa alkoolii dhugee galee haadha isaa reebuun amaleeffannaa guddaa ta'uu bira darbee hanga barsiifata boodatti afaatti ta'utti maleera. Maatii dhugee wal jeeqaa bulu keessatti dhalachuun isaa garuu isa luba taasisuu irraa isa hambifne. Haadhaa fi abbaa akkanatti dhiitee bariitee atakaroo fi wal qochollaadhaan gammachuu mana keessaa dedemsan keessa taa'ee ammas inni barataa cimaadha. Hawwii fi kaayyoon isaa inni jalqabaa ogeessa fayyaa ta'ee hawaasa isaa dhukkubsate wal'aanee lubbuudhaaf wabii ta'uudha. Kun ammoo hawwii qofa osoo hin taane barnoota saayinsii uumamaatti baay'ee jabaachuudhaan qabxii barnoota fayyaa isa galchus fidateera. Garuu immoo qabxii barnoota fayyaa isa galchu fidullee mallaqa fayyaa isa barsiisu waan dhabeef osoo hin jaalatiin dirqamee osoo hawwiin filannoo dhabee barnoota barsiisummaa filatee barachuu eegale. Harkaa dhabaa dhabanii achis takka hojjetee mana barumsaa kitaaba qulqulluu dhaqe. Achittis baay'ee milkaa'ee maastarsii isaatiif gara Ingilizii deeme. Barnoota amantii isaas fixee kitaaba qulqulluu barsiisuu eegale. Sadarkaa Afrikaattis akka namoonni hedduun akka carraa argatan barnoota amantii baratanis gargaareera. Garuu immoo amantii keessa dhugaadhaaf, amantii keessa qabsoodhaaf, amantii keessatti walabummaa fi bilisummaadhaaf qabsaa'u irraa namuu san hambifne. Namni kun qabsoo dhugaa qabsaa'ummaa irra darbee wareegamaaf of qopheessu Abuna Phexros luba guddinaa tumsaa fi gidaadaa soolan irraa qixaan barateera. Qabsaa'aa kanaaf barsiisa amantii keessatti wanti lama sadarkaa addunyaatti beekamtii guddaa akka argatu isa taasiseera. Inni jalqabaa sirna apartheidiitiin mormuu isaati. Sirni kun adiin muraasni gurraachota miliyoonaan lakkaa'aman akka cunqursaniif kan tolfamedha. Caasaan cubbuun diriirfame kun hojii cubbuu dalaguu waan ta'eef diigamuu qaba jedhee dura ijjate. Odeewwan isaa kanneen akka Maadiibaa fi Taaboo Imbeekii fa'aa waliin. Sirni molgoon apartheidii jedhamu kunis lammiilee Afrikaa kibbaarraa akka kufuuf ga'ee guddaa baheera. Ilma gudeedaa biyyattii ta'es biyyaaf qabsaa'eera. Gootummaa fi aantummaa dhugaa qabaachuun nama kana addunyaa irratti beeksisee falaasama dhiifama malee guyyaan boruu hin jiru jedhuudha. Inni biraa immoo gootummaa fi aantummaa dhugaa qabaachuun nama kana kan addunyaa irratti beeksisee falaasama dhiifama malee guyyaan borii hin jiru jechuudha. Erga Maadiibaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa gurraacha jalqabaa ta'ee booda namoota dararaa jajjabaa dhala namaarraan ga'an akkam goonaa kan jedhu gaafii cimaa uumee ture. Maandeellaan warra na hidhaniif lammiilee Afrikaa hundumaas warra dararaa turaniif dhiifama jedhe. Garuu immoo gochi keessan akka ichimaa qaama keenya guutuurraa nutti mul'ataa jiraata jechuun dubbate. Maadiibaan akkuma pirezidaantii gurraacha Afrikaa kibbaa isa jalqabaa ta'anii filatamaniin luba Desmond Tutu Truth and Reconciliation Commission taasisuudhaan jaala qabsoo isaanii kana ni muudanii. Luba Desmond Tutus yakkamtoonni akka yakka isaaniitiif dubbatanii dhiifama gaafatan karaa seera qabeessa murtiin ergatti murtaa'ee booda immoo dhiifamni akka godhamuuf akkasumas warra miidhamaniif hanga danda'ametti beenyaaf gargaarsi akka godhamuuf hojii guddaa hojjetanii. Desmond Tutus achirraa ka'uudhaan yoo waa'ee kaleessaa waliif dhiisuu baanne guyyaan boruu hin jiru jedhanii lallabuu jalqabanii. There is no tomorrow without forgiveness jedhan. Luba Desmond Tutuun akkasiin hojii ulfaataa kana fiixaan baasanii. Kanaanis badhaasa addunyaan kun cufti hawwitu badhaasa olii badhaasa noobeelii nagaa addunyaas ni mo'atanii. Didaa fi didataan ilmaa goonni farra apartheidii abbaan foonii fi afuuraa luba Desmond Tutu waggaa 90ffaa isaaniitti barana gara addunyaa lammaffaatti godaananii. Luba Desmond Tutuun bara 2021 fixanii 2022 eegaluu diduun gara dachee seenanii. Dhaamsikoo gabaabaadha. Tarii maatii harka qal'eessa keessaa waan an dhaladheef iyyoomuun danda'am. Garuu ammoo waan inuu kenne ciccinee ulfina isaatiif hojjechuun ammoo ogummaadha. Luba Desmond Tutu ilma dhugaa Afrikaa boollasaa daadhiin haguutu.